ganama jala godante dunti sisinina kafitensa kabaja fi barcuma ofii dhiise erga lafa taa'ee abbaatu of qinneessa kabaja fi jaalala sabaa dhiise orma jala fiigee abbaatu of qinneessa. Galata ejjate gajita mugata chikabe oromo birra darbita malif darbita kanatu gafinati ta'e marre kanatu rajinati ta'e marre kanatu gafinati ta'e marre shake marre kana basi jibbe marre kanatu gafinati ta'e marre kanatu rajinati ta'e marre kanatu gafinati ta'e marre shake marre kana basi jibbe marre otobomni jiru dagarratti daga darbata hidhaan na fayyisu madarratti madaa dabalta maaliif dabalta kanatu gafinatti ta'e marre kanatu rajinatti ta'e marre kanatu gafinatti ta'e marre shake marre kana basi jibbe marre kanatu gafinatti ta'e marre kanatu rajinatti ta'e marre kanatu gafinatti ta'e marre shake marre kana basi jibbe marre. Dabera, situ fatera, umbani kaera. Igera dabera, situ fatera, oromo kaera. Boranis kaera, arero goro titi kaera. Igera dabera, situ fatera, gujiris kaera. Igera dabera, situ fatera, karayun kaera. Jimanis kaera, imabaje fartiti kaera. Igera dabera, situ fatera, shawanis kaera. Igera dabera, situ fatera, saralin kaera. Ashama harka fuune akkam jirtan daawwattoota Gadaa News Network arraan tana keessumaa takka qabannee dhufnee jirra keessummaan teenya Adde Lelisee Roobaa Galmooti. Adde Lelisee Roobaa Galmoo jechuun nama qabsoo Oromoo keessatti aarsaa amanan jedhamne kafalee jiru. Nama qabsoo Oromoo keessatti lafee duwiddaa wirtuu lafee duwiddaa nama jaamuu danda'u. Adde Lelisee wajjin turtii goonaa hanga dhumaatti nu waliin turaa jechuun afeerraa keenya. Adde Lelisee waamicha keenya kabajanii asitti nu argamu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee isin galatoomfanna. Baay'ee ulfaadha. Mee Adde Lelisee gaaffii fi deebii keenya jalqabuudhaaf ka'umsa kan nu ta'u Adde Lelisee Roobaa Galmoo eenyu namoonni irraa baay'eenis si beekuu danda'u nam takka tarii kas hin beekne jiraachuu danda'a. Mee asumaan wajji wal baraa daawwattoota keenyaa waliin. Okay. Galatoomaadha. Ani Leliseen jedhama. Akkuma tu dura dubbatte ani Lelisee Roobaa Galmoo naan jedhani. Kaniin itti dhaladhee guddadhe immoo godina Arsii Bahaa aanaa Gololchaattiin dhaladhe. Achumattiin dhaladheesi ganda qotee bulaa horsiisee bulaadha gandi keenya. Achumattiin dhaladhee achumattiin guddadhee qabsoo Oromoo ganduma keenya keessarraa hin calqabee qabsoo Oromoo irraa qooda fudhachuu jalqabe. Adde Lelisee Roobaa qabsoo bilisummaa Oromootitti akkamiin gara qabsoo bilisummaa Oromoo dhufuu dandeesse? Maaltu ka'umsa isinii ta'e akka qabsoo bilisummaa Oromoo dhuftaniif? Qabsoo Oromootti wanni naka kaase, wanni qabsoo Oromootti naka kaase ani namni yeroo tokko tokko namallee argeeti nama qabsaa'ota gartee ganda isaanii yookaan fira haa ta'u, faamilii haa ta'u, saahiba haa ta'u argeeti nama sanirraa laallatee kaka'umsa nama saniitiin gara qabsootti dabalama. Ani ammoo yeroo sanitti haala ulfaataa ganda keenya keessatti godhamuutu natti mul'ataa ture, argaatiin ture.
argaa tumaan guddadhee jechuudha. Roorroo saba Oromoo kanarratti deemaa jiru. Alagaa gabroonfataadhaan warra gartee har'a nurratti dhidhiitachaa jiru kana nurratti deebuuf nurratti dhidhiitachaa jiru kana. Kanaatu akka malee saba keenya keessatti ganda keenya keessatti akka faamiliitti hiriyoota abbaa kiyyaa warra akaakoonaa ta'uu warra akkanaa kana miidhaa gurguddaa ulfaata hammanaan jedhamne irra gahaa ture. Waan kana ittumaan guddadhee jechuudha. Ittumaan guddadhee abbaan keenya nuti abbaan kiyya ijoollee baay'ee qabanii abbaan kiyya lafa jala boolla lafa jalatti qoteeti ijoollee isaa galgala achitti nu guura jechuudha. Manguddoo haadha teenyaatu jira. Haadha teenyaa waliin boolla keessatti nu guuree abbaan keenya nu gubbaarra bulaa jechuudha. Nu gubbaa eeriyaa san battala qabatee bulaa. Abbaa kiyya qofa odoo hin taane ollaa keenya mara namni wal dho'isa garuu mishigii fi qaban kana kaampii kana faamilii yoo ta'e malee namatti firatti illee hin agarsiisan. Haalli haala hamaadha. Kana keessattiin argaa guddadde oduma abbaan kiyya akkasin nu guddisaa jiruuti ollaa keenya mara nama guuranii ajjeesuudha. Jilmaadhaan guuranii poolis xaabiyaatti geessanii murtii takka malee odoo mana hidhaa geessanii gartee warri murtiidhaa ittiin murteessin ajjeefamuudhaan namuma Oromoo ta'ee karaa deemu mara gartee milishaatu tireeningii irra godha. Milishaa dargiitan ilmaan nafxanyaa jechuudha. Maaliif warra juutii warra jedhanii jira warra yeroo waraanni bobba'u warra kaambii eegu jechuudha. Qoraan faa cabsanii bishaan faa waraabanii waan tokko godhanii yeroo waraanni bobbaarra jiru kaambii eegu. Warra kanaatu nama keenya akka malee ajjeesa. Gaafii takka malee kararra deemee qofa. Yoo kan arbaa guuguu gololcha dhufe gololchaa kan nutti gad dhufe nagayaan nu bira dabree karatti deemu san hin gahu. Manaanii baha diidaadha yoo ka'e namni ganda keenya yoo gahe nu bira gakkutee yookaan Harargee deema. Boordararra qubanna nuti yookaan gara Harargee gad deema jechuudha. Ganda keenya kanatti asitti ajjeefama. Maaliif akka ajjeefame namni isa beeku jiru. Akkanaan julmaadhaan ajjeechaan saba Oromoo irratti deemtu baay'achaa dhufte. Ijoollummaa kiyyatti yeroo kanallee an ijoolleedha. Mana poolis xaabiyaa Dhummuugaa nuti naannoo Dhummuugaa magaalaa Dhummuugaa san qubanna. Nama 26 nama 27 ganda keenya keessaa walitti qabaniiti fuudhanii mana hidhaa geessan. Poolis xaabiyaa Dhummuugaa kana geessan. Yeroo achi geessanii warra kana achi tursiisanii faamiliin achitti dhaqee gaggaafachaa turte. Warra kana keessa namni sirriitti namni illee beeku nama guddaa, nama gandaa, nama qabaataa, nama Haajijiloo jedhamu keessa jira. Namoota hidhaman nama 27 kan. Amma achitti deddeebi'anii gaafataa turan faamiliin. Yeroo tokko mootummaa murteessee warra kana rashanuuf deemaa jechuudha. Maal jedhan ganda keenya qabalee 5 ummata qabalee 5 guutuu walitti labsanii yaamanii ispiikara gugurdaa kan fudhatanii keessa deemanii bahaa jedhan. Gaafa akkanaa guyyaa akkanaa sa'a akkanaatti Dhummuugaa magaalaa Dhummuugaatti walitti gahaadhaa jedhan. Nama qabalee 5 maal jedhanii ummata kanaan soogidda fudhattanii jedhanii soogidda maabaraa jedhaniitti mana qabaleetirraa soogidda gatii xiqqaadhaan na fakkaata namaa kanna yeroo san. Namni keenya kun horsiisee bula garri caalu soogiddi baay'ee mi'aadha gatiin isaa baay'ee mi'aadha. Soogidda kana fudhata namni soogidda jennaan lafatti nafne jechuudha. Qabalee 5 guutuun haxaawamee kan abbaa manaa deemuu hin dandeenye haadha manaa deemee ka haati manaa hin deemne ilmaa deemee ka ilmi hin deemne intalaa deeme namni bahanii jechuudha dhaqan. Yeroo kanatti faamiliin warra kanaatis ni dhuftee jechaadha. Faamiliin amma warra ajjeefamuu deemu kana. Yeroo ilmaan haadha kiyyaa waliin dhaqe ijoollee ta'ee harreedhaan deemanii warri biyya keenya harree tana jala naa ooftee haatitti kenna fuutee deemte ijoolleedha. Amma uummata kana walitti qabanii hidhaanii nambara 8 duubatti hidhaaniiti giddu godhanii uummata akkana goggogee ol godhachuu hin dandeenye kana poolis xaabiyaarraa fidan. Amma namni qabalee 5 kun martuu dhufee qubate jechuudha magaalaa Dhummuugaa kana. Magaalaan tuni tartaa jira akkatti madadaa namni asiin qubataa teessumti lafaa tanaa guddoo guyyaa gabaa
namni dhufeeti achitti waa bitee gurgura warri baadiyyaa kan lafatti waa gannaqee gurguru jechuudha. Kun immoo dukkaana namaatiin marfama. Dukkaana gurguddaa warri biyya sanii baay'ee qabeenya qaba warri dhuunfaa yeroo sanii marfamee jira. Amma kana keessa fidanii nama kana teessisanii tartaan kaan gabaa teessisanii kaan dhaabanii kaan teessisanii kaan dhaabanii amma milishaan ummata kana teessisanii soogiddi wahiitu hin jiru ummata kana gidduun godhanii hidhanii ummata kana hidhanii fidanii maal jedhaniin irraa baradhaa jedhan ammoo ummata kana laalaala ummatni kun wambadeedha warra wambadee qallabu warra jamaan roobalee achitti gaaratti jamaan roobalee jechuun jaal guutamaa hawaasfaa warra gaaratti qallabu shiftoota warra abiyootii taqaawwamu warra abiyootii dura dhaabbatu warri kun akkasitti gargaaraa ture isaan nyaachisan isaan sappoortii godhanii warra kanarraa baradhaadhaa jedhan amma uummata kana fidanii maal godhan gulaa cufsiisan qaama dukkaan cufti cufamee bahaadhaan naggaadota kana cufaanu amma namni kun bahee maal godhan tokkoon ilmaan nafxanyaa akkuma arraa kana qawwee hidhachiisanii jiranii milishaan sappoortii isaan godhaa jechuudha. Amma tokko laal atis akkana dhufee milishaan lama sadi qawwee qabatee nama kana nama bu'aa fi beekaa imimmaan namarratti ilaala. Sitti baga jaajan sitti baga haaji jiloo san rabbi isaanii haa araaramu intala isaaniitu dhaqe. Intalti isaanii isaan akkana nu qubatanii karaatu waliin nu fide karaa deemuutu waliin nu fide waliin magaalaa kana seenna soggaa baanus waliin baana. Isaan tumtuu furdaa bakka jedhan tokko jira karaa tumtuu furdaa kana goranii nuti ammoo ol qajeelaa walitti dhufanii warra keenyaa waliin dhaqanii galaa fudhanii dhaqan. Haaji jiloo sitti baga jedhii akkatti laali akkatti haaji jiloo kana ija keessa laali haaji jiloo sitti baga jedhiini warra isaanii kan galaa fideessanii garte. Lubbuudhaan qawween irra dhaabbatan jedhee jechuudha namni. Amma yeroo kana namichi tokko uffata hodhaa makiina safii ammoo libsi safii warra uffata hodhatu kana olluma san warra dhummuu qaata. Kana namichi warri babbaye hundumtuu hulaasaa dura dhaabbatee dhaqanii hoggaa kan laalan xiqqoo akka waan imimmaan buusuu wahii ta'e baay'eetti dhagaame akka waan imimmaan buusuu ta'e abbaa ilmaaniiti ilmaan jaamoo akkana qabaa jedhan uffata san hodhee ijoollee guddisa. Yeroo akkana laalanii xiqqoo imimmaan wayii irratti argan. Yeroo suma gidduu godhanii gad darbanii laayina warraatti irra buusanii jechuudha. Laayina warraa nama 27 kanarratti dabalanii 28 godhanii jechuudha isa kana. Amma hagasi soogiddi wahiitu hin jiru wanni isaan jedhan irraa baradhaadha. Mucaa tokkoon keessa yaadadha duuban warri kun hundumtuu warra maatii qabu natti fakkaata garuu mucaan tokko dargaggeessa xiqqaa mucaa bareeda xiqqaa mucaan kun akkana lallaala akkana nama kana hundumaa lallaala. Yeroo sana haadhatiyyaan gaafadhe eega galle booda ijubati duraa badu maali mucaan san qoftiin akkasin lallaalu jira maal akkatti ilaalaa jennaan maybe family isaanii isaan laala haati isaa maybe dhaqxe maybe abbaan dhaqe maybe maaltu dhaqe jedheeti family isaa keessa laalaa nagatti yaade yeroo hundumaa ni yaadadha jechuun mucaan diimaallee bareedaa tokko mucaan kun ijoollee yaangeedha. Amma hagasi baanee jechuudha nuti baanee soogiddi wahiitu hin jiru namni akkasuma nu jala jirti beeki gaamilishaan akkasuma galtuu deemti namoota kanaa beeku bakka isaan galanitti amma gaamilishaanis kaatee nutis kaane yeroo baanee waan akka qabrootaa takkaa jira yeroo magaalaa kanarraa xiqqoo ol baanii akka qabroota tokko jira yeroo nuti qabroota naannoo qabrootaa kana geenyu dhukaasa guddaatu ta'e dhukaasa guddaa akka addaan hin cinne kan saasni kun amma warra yeroo sarrashananii jaan amma kan yeroo dubbatan bar yeroo nuti baanee gara qabroota ol garagallu gara keenyaan namni hundumtuu magaalaa san gadhiisee bahe jarri suni yeroo sarrashanamtee jedhanii dubbatan. Jarra sallaal silaama nama ganda keenyaa gara abboomsaatti ol baasan nama hidhama yookaan abboomsa ol baasanii yoo dubbiin isaa kan achi bira kuttu taate gara asallaatti dabarsanii jechuudha. Isaan garuu asumatti irraa fixan because waan badeedha shiftaadha. Warra abiyootii taqawamu warra mootummaa dura dhaabbate jechuudha. Kana argaa turre kana baay'ee dhaga wanti himeetti kun qabu ollaa keenya asiin warri keenya buna wajjin dhugu gabbaasanii ajjeesan kan eessuma nuun jedhu gabbaasanii ajjeesan kan adeera nuun jedhu gabbaasanii ajjeesan baay'ee dhaga ajjeechan maal jedheetti himata. Kanuma keessattiin dhaladhee guddadhee
adadumaan guddachaa deemuun summaawaa tumaan dhufeen. Summi ana dura abbaan kiyya ijoollee lama qaba. Durba lachuutu durba lama qabaa irrallee ilma jiranii. Ijoollee keenya kanaaf an garaagarummaa qabna. An yeroo hundumaa niin gaafadhallee abbaa kiyya kanas ummaatiyyaas niin gaafadha. Ollaa keenyaas niin gaafadha. Maaltu maal ta'ee maaltu roongii ta'ee sumni aadamillee ajjeefame kunillee ajjeefame sunillee ajjeefame gaafa kan jarri gaafa kan eenyillee kanaa jijiloon faan keessa jira san ajjeefaman maaltu maal ta'ee yeroon jedhu hin odeeffadha. Akkasumaan hin guddadhee qalbii godhachaa dhufee an sammuun tiyya nagaa argachuu hin dandeenye ani akka abbaan kiyya amma boolla qotee boolla jala nu kaa'ee nu gubbaa dhaabbatee lolu kanatti ani ijoollee horee guddadhee bultiif gahee mana jaaredhee ijoollee tiyya boolla keessa kaa'ee hin guddisuu jedheetiin murteesse jala sararee murteesse warra keenyatti illee ni hima yeroo hedduudha afaanis ni dheeradha. Kanaan reegaa adeemsuma keessa ganda keenya keessa maadhee jira maadhee ciccimtuu jira ijoolleen arsiituun baay'ee ciccimoodha. Jaju ja'anii akkanatti nu ol jaju ja'aniiti jira. Diidaa kana keessa ganda jaju kana keessa ijoollee warra jaju jajjabduudha eeriyaan kun arbaabuu kun gololchi kun diidaan kun ijoollee ciccimoo jira barsiisotaa jira namoota jajjaboo jiru sheekanii jiru. Warri kun hundumtuu warra maadhee keessa jiru. An akkuma carraa nama tokkootu jira nama intala fira walirraa fuune wal gamaa gamana walirraa fuune soddaadha wal gamaa gamana soddaa. Mucaan kun itti gaafatamaa maadheeti. Itti gaafatamaa maadhee jabaadha. Mucaa kanaa waliin wal baradhee jechuudha. Mucaan kun onnee kiyya beekaa, ilaalcha kiyya beekaa, yaada kiyya beekaa. Wal barree achumaaniin gara qabsootti seenee jechuudhaan ganduma keenya keessaa hin calqabe malee utuu fagoon deemin diinni ganduma keenya keessa jira kaa. Kan nu ajjeesu san, kan nu qallu san 24 hour kaambiin asii fi as jidduudhaan kaambiin nurra ijaarrattee milishaan kan nu fittu san olluma keenya san jiranii. An kanaatu qabsootti na kakaasee siin jechuu barbaadeeti. Waan hin fakkeenya godhadhe hin qabu roorroodhaan fakkeenya godhadhe. Hadhaa du'aa hamtuun fakkeenya godhadhe. Laliseen artistiin Oromoon gobanaa walliseef ati moota biraati. Bara isaa yaadadhu waggaa 16-17 irraa natti fakkaata. Takka lalisee roobaa galmoo akka nurraa hin dagannee jee walliseefi ture. Sirba saniin dhagayaa ture. Yeroo nama gaafadhu lalisee roobaa qabsootu Oromoo jabduudha. Nama qabsoo Oromoo keessatti miila dhabee jennee yeroo haasawaniin dhagayaa ture. Laliseen sanaati moota biraati. Laliseen san anuma laliseen noo gobanaa lallabanne nu qabsaawonni iyyannee jedhee kan harkaa miilli murame kan odoo jiru ijji jaame ifni guyyaa itti dhaame jedhee sirba san sirbee ana sirbi sun lalisee roobaa galmoo san jechuun ana ani yeroo nuun sirba kana kan sirbe 2003 gara 2002 akkana na fakkaata. Ani kanin Keniyaa dhufe bara 2000 Keniyaa dhufe Finfinnee irraan ka'ee yeroo Keniyaa irraa dhufe qubadhe Nairobi qubadhe Keniyaa Nairobi qubadhe namootuma qabsaa'otuma duraa wal beenuun akka carraa achi jiran odumaan dhagee garuu beekeetiin dhufne Keniyaa kana itti yaadee yookaan beekeen dhufne akkuma carraa namni tokko kan Keniyaa kana dhufe achi deebi'e tokko jira. Isarraa xiqqoo information agaa waan akka UN kanaa miti gaa waldaa gargaarsa Oromoo kan dur nu gargaaruu ture beektaa kan biyyatti yeroo madoofne booda nu gargaaruu ture waldaa gargaarsa Oromooti Ooraa jedhama. Ooraa kana keessa turreetti nuti Ooraan kun cufame bara 1997 I think natti fakkaata cufame wayyaaneen cuftee qabeenya saamamanii maal ta'anii hidhakaan miseensonni hoogganoonniidhaan hidhamanii achiin nutillee isaan hidhamanii jennaan gaa kan nu gargaaru isaanii ture. Kan mana nu kireessu kan qoricha madoo kana kan akkaataa qorichatti argatanii kan du'e akkaataatti awwaalamu namni jirummoo akkamitti akka gargaaramu kan taligaa kana godhu tura warri Ooraa. Amma isaan san cufamanii jennaan baay'ee rakkanne jechuudha. Amma doonis anallee jira ijoollee durbaa sadiitu jira.
lama sadii turanii takka deemtee lama taaneeti ni ana wajjin nama sadii durbi ijoolleen madoo jechuudha. Warri dhiiraas ni jiranii ijoollee qeerransootu jira ammallee ijoollee xixiqqoo takka ijoollee qeerransoo ijoollee haadhaa fi abbaallee hin qabne kan qabsoo kana keessatti haadhaa fi abbaan isaanii wareegamanii lafa Somaaliyaatti wareegamanii irraa rakkoo guddoo qabantu ture. Amma nutiitu waliin jirra turre amma ooraan dhufamee jennaan rakkanne nuti jira mana hin qabnu waan nyaannu hin qabnu qoricha hin qabnu baay'ee rakkoo guddaa seenne ummanni yeroo san nama gargaaruu hin danda'u baay'ee yeroo hamtu akka ammaa kana kunu akka amma Abiyyi biyya godhaa jiru kana yeroo san yeroo akkanaati nama miseensa dhaabaa ta'e ni ajjeefama namni deeggaraa ni ajjeefama namni nagayayyuu nama gaafa dhokannee jiran bakka dho'isaadha. Achitti godaannaa achi nu godaansisanii achi nu godaansisanii akkasitti dhokannee jiraanna turre ani takkayyuu manaan ba'u namni hokkolu akka badaa hokkolu anaa fi mucaa tokko innillee miilan qabu anaa fi mucaa sani amma namni miilan qabne ijoolleen ta'an mohoo hokkolanii xiqqoo madaawanii kan harkaatis jira kan bakka biraas madaawan jira achi gaa rakkoon jabaattee jennaan ani namni tokko mucaa Wallaggaa tokkotu garana dhufee gara Keeniyaa kana dhufee achi deebi'e fira bira dhufee inni waan beeku yaadadhu amma kana jennaani dur immoo ooraan akka Naayiroobii quba qaba maybe anamma akka yaada kiyyaa ooraan san Naayiroobii jiraatuun oolu jechuutumaan shakkiidhuma kiyyaan naman gaafadhee sin qabu akka carraa mucaa asitti deebi'ee san gaafadhee jennaan ijoollee miseensotaa tokko tanii mooyyaalee kanarraa namni deeggaraa Umar Suleeman Faayil Finesh Qannuufaan yeroo garana dhufanii Hirphaagaan Fureefaa isaan kana ammallee mucaa tokko jira waliin turre madoo ture Mustafaa Haji Dheekoo jedhama ijoollee Baaleeti Mustafaa Haji Dheekoo kun faalleen isaantu dabarsee gara Keeniyaa darbanii naan jaa mucaan jennaan maybe Mustafaan kunis madoo ture ijoollee dirree dhihaa turte jiraachuun oola maybe jedheetumaan ka'e akkuma carraa horii illee qabu waan tokko hin qabnu ta'ee deeme yeroon deemu ammoo carraadha yeroo dhumaan mooyyaalee san gahu konkolaataa rabbi akkan miilaan gad deemu nama wahiit itti dhufee afaan Oromoo dubbatan gaafadhe yeroon gaafadhee jedhu namnummaa nan gaafadhe san mul'uma san waan nama ajaa'ibu mul'uma san hin gaafadhe rabbumaatu naa ta'ee beekte yeroon gaafadhu anaa jee maqaa isaa isii kan hin danda'amu mucaan san Mahammad Diimaa jedhama. Mahammad Diimaa jechuun anumaa naan jedhe isaan kun dallaalagaa maallaqaanis nama gargaaru maal godhu akka irra caalaa horiidhaan nama gargaaru. Amma kana akka gama cabuu feetaa gama cabuu na feetaa akka nama prosesa kana beekuu na godhe jennaan eeyyeen jedheen fidi horii kan kee fidi siifin cheenjii si godha horii cheenjii si godheeti akkasi si ceesisa horii fidi naan jedheetumaan ani horiin qabu jedhan horii qarshii 100 takkaan qaba qarshii 100 fi waan akka 27 yaa qarshii 127 kanumaan qaba je baagiin qabu waan takkaan qabu intala xiqqoo takkaan qaba garuu waan tokko intalti sunooteetiin naan jedhan eeyyeentii yaan jedheen ammaan dhaabbachuutiin jira anaa deemu jiru gurbaan kun nan agar dhaabbadheetiin dubbadhe eeyyeen horii kana qabdaa eeyyeen kana qaba anaafillee barnaaf kafaltaan naan jedhe anaafillee naa kafaltaan gama si ceesisuufi naan jedhe ani lakkiin qabu haganumaan qabaan jedhe na biraa deemuu barbaadeeti maali ati maali namuma nama Oromoo jedhe amma jennaan anuma akkana deemu maal miila maal taatee naan jedhe jennaani ani dur daldaltuun ture jedhama bizinesa qabu daldaltuun ture tireenaatu gara naan galee deemu biyyatti gara Awaash naannoo Bordoddee jedhamutti baaburri naan gara galee akkasitti miilli kun narraa citee jedhe jennaani abbaan ilmoo tanaa hoonaan jedhe abbaan ilmoo tanaa hin jiru akka carraa ta'ee mana hidhaa jiraan jedhe jennaan rifate amma gurbaan rifatee hayyee fidi kootu aganumaan sii cheenja kootu naan jedhe hayyee jedheetiin jala deemee fuudhee deeme achi geenyu mee baasa boora kee fidii naan jedhe aasiif dhaanii baasabora si dhahamuu qaba baasaboran qabu njeen baasaboran qabdu baasabora sin qabu maallaqaa sin qabu baasabora sin qabu maallaqaa sin qabu njeen amma mucaan kun waan godhu dhabeeti kootu mee nama wayi biraan si geessanaan jedhe naan cehe jettu gama naan cehe
gamanaan ceheeti mana hoteela wahii tokko na kaa'ee deemee namicha tokko fide namicha dheeraa wahii tokko fidee dhufe namichi kun dhufee na dubbatee amma namicha kanatti illee nimne miseensa dhaabaa ta'uu biyya nimne akkuma amma gurbaa kanaan jedhan fideelumaan naan garagatiin achi na kaa'ee gurbaan kuni qaata information kiyya argate gurbaan nama akkaanan ta'e na argee footooleen an harkaa qaqqabu jirtillee jira kanallee itti agarsiise intala takkaa jira intala Haji Abdullahi ganamuu takka jirti intala tanaa waliin pichara qaban pichara kiyya kana agarsiise jennaan intala tana ni beektaa naan eessa beekta Finfinnettiin beekan jeen ni beektaa intala kana intala warra qabsaawaatti intala Haji Abdullahi ganamuutiin jedhee okay jedhee amma namichi kuni oduu kiyyaas xiqqoo dhagahee amma waan hin ta'e babbaruu calqabe hoteela tokko nageessee na kaa'ee amma ati horiin ati qabdullee naganaa waan tokkollee dhagaheetiin jira ati dhugaanatti himuu ni dandeessaa naan jedhe jennaani sodaachaa malleedhaan himeef aboo himeefi an akkanaa nama akkanaati ani loltuu waraana bilisummaa Oromootiin ture miilli kiyyallee lola irratti narraa citee akkana jedheetiin itti hime waan hin keessa ture amma tokko itti hime jennaan okay jedhee deemee mana sireenaa qabee asna kaa'ee 2 weeks torbaan lamaaf nyaatni kan keessa dhugaatii kan keessa riibni kan keessa fi mucattii tante wanni hundumtuu isiniif qophaa'aadha shakkii yaaddoon qabaatini nama si ceesisuus immoo nama amanamaa siif barbaannaan anje shufeerii amanamaa okay jedheeni torbaan lamaa sana akkuma jedhan ichuma na kaa'ee deebi'ee na laala nama tokko dabalatee nama lama ta'anii miseensota dhaabaati jechuun warri kun deebi'anii na laalanii achi nama san argan nama naan deemuu danda'u san arganii nama shufeeraa nama booranaati fuudhanii irra na kaa'anii akka konkolaataa san irra na kaa'anii konkolaataan san naan deemee dhaqee na gargaaraa deeme namichi karaa kana nama qabanii maallaqa namarraa fudhatanii baay'ee na rakkisuu turan miillaan faa deeminaan jedhan miillaan deemuu hin danda'u konkolaataa poolisni baay'ee na rakkisuu ture isuma harkaayyuu na fuudhanii na jala deemee horii kaffalee na baasa achi bakka na bulchullee waan nyaatu waan hundumaa kaffalee na bulchaa fidee Naayiroobii na fidee jechuudha Naayiroobii yeroo na fiduu nama ati bira deemuu beektu dubbattee abalu birattiin deema jechuu dandeessu ni qabdaan an jedhe jennaan Mustafaa kanaan gaafadhe kan Mustafaan kun nama as jiru natti fakkaatu jedhanii fuudhanii fooqii tokko nageessan Al-Mubaarak jedhan gara Madaareedha. Madaaree jedhanii bakka namumti Oromootiitu baggalaa fooqii sanirraa jala isaatillee hoteela wayiitu jira nama Oromootu qaba. Achi nageessanii yeroo achi nageessanii namni kun na shakkan basaasa wahiin na isaan jedhan basaasa wayii si seene jedhan amma gaa namni kun dhufanii kan na laalanii na gaafatanii maal naan jedhan too jedhanii edaa namni intalti takka fuutee gubbaa darajaatu jira gubbaa kana nageessite gubbaa nageessitu intala kana takka intala kana jettee ijoollee Harargeeti gaafatti oduma deemnu mucaa tokko kan dur wal beenu mucaa lolallee wajjin lolle deddeebinee waliin lolle bineensaa Tulluu jedhama ammallee Naayiroobii jira mucaa kana na yaadate mucaan kun nuti lola kana innillee buttaa biraa keessa cibraa tokko keessa jira buttaa adda addaa keessa jira garuu wal gargaaruu irratti lola yeroo waliin loluu turre walitti wal gargaaruu turre yoo namni tokko humniti takka loltee duubbeedhaan taphistee turte jechuudha akkasitti waliin loluu turre mucaan kun edaa yeroo sa'anis ijoollee inni mucaan kun na beeke na laala iyyuu bee na laala akka na laala sodaadhee mucaan kun na laala anis laaleetumaan bira kute amma gabbu'eeti nagaa oltee naan jee akkam oltaniin jee amma kan na laalee namaan si beeku na fakkaataa naan jee namaan eessan nama na beeku na fakkaata si fakkaadheen jedheen jennaani ati akkana turre naan jee amma waan wallaalee amma mucaa waan sirrii natti himee jennaan muraasaan keessa turee fi bakka itti lolli lolamee fi waan cufanaa hime hin jeen amma mucaa kanaan yes hin jeen ati hoo jennaan bar anilleen akkanatti gamteessaa nama jedhamu tokko ture abbaa buttaati
gamteessaa wajjin burraaqaa mojoo faa bira gaafa isin jirtanii burraaqaa mojoo biratti dhufnee isin dubbisnee isin agarreen deemnee na jedhe sirritti naa dhufe achaadha mucaan kun sirritti naa dhufe ati hin je'eeni ana naan jedhe amma mucaan kun ni boo'ee jechuudha yeroo naa ni boo'e baay'eetti dhagaame ni boo'e akkan marxoo bitaayee deema ni boo'e mucaan kun ati ni madoote yeroo masanii yennaan yeroo sanii miti booda tureeti yeroo akkanaatitti madaa'een jedheeni achiikaa na argee jechuudha mucaan kun gaddee fuudhee ol na baase gubbaa kana na baase jennaanii ani intala tana niin beekaa jedheen amma ni beektaa intala tana niin beeka eessa beektaa akkana ittiin beekaa jedheen ookee amma odoo kanaan jirru gurbaan tokko dhufee na argee egaa akkana taate nama akkanaa taate rakkoon hin jiru hoteelli kun kiyya haga ati biyya tanaahuu jirtu akka ati Naayiroobii kanayyuu jirtu hoteela kiyya kana daa'imni kun ta'e daa'imni kun kiyyaa haga ati as jirtu wanta kan kee hundumaa anaatu harkaa qabaa naan jedhe nyaata kan kee dhugaatii kan kee naan jedhe bakka ati deemuu barbaaddu jedhe hayyee hin jedheeni ammumarraa kaasee laanchiinuu kanneen jechuun anaaf micoota ijoolleen tun bira dhufan mucaan kunillee laanchiinuu kanneen laanchii nyaannee mucaan tokkos warra Harargeetti gabbu'een arge abbaa isaatiin beeka humna ittisa biyyaa gaafa waraana humna ittisa biyyaa gaafa addi bilisummaa Oromoo gaafa chaartaraa jaaru anaaf keessa jira jaaruu humna sanii abbaan mucaa sanii itti gaafatamaa humna ittisa biyyaa sanii warra bookeetti garuu kan itti ramadame bakka biraati. Amma mucaan kun akkana nama akkana ni beekta eenyuun beeka jee mallattoo waliin itti hime abbaa isaa ni boo'e mucaan kun Naayiroobii jira mucaan nama prosesii eeggatu amma mucaan kun anaa fi obboleettii xiyyaa mana kana galaa naan jedhe mana kana gallaa ati ammoo firaasha kun firaashni kun lafa ta'a kan keetii fi kan miceeyoo tan teetiiti wanta akka rakkoon hin jiru haga ati as jirtu anaas si qarqara naan jee mucaanis. Gurbaan kunis Abdul Kaffar jedhama amman beeku biyya inni jiru Abdul Kaffariin kun ijoollee Arsiiti restoraantii kana qaba restoraantii kiyya kana breakfastii kan kee diinaa kee laanchii kee miceeyoo tan teetii wajjin haala sii mijeessinaa bakka namni dhaquu jira bakka gartee prosesa wayii jira tiranspoortii kan kee hundumayyuu anaatu si danda'a naan jedhe okkee jedhee galatoomaa jedhee amma achi jiraachuu calqabee jechuudha ammoo oduma achi jiraachuu calqabuu boodarra wanni hundumtuu biyya san dafee hattuun nama rakkisaa prosesa kanallee akkasumatti jala deemaa jira kana gurbaan kunis amma achi godaane kan duraan na bira teessanaan jeessan akka carraa ta'ee godaane Abdul Kaffariin kunillee saamamee kasaaree achi deemee anigaa namicha wanni sun loojii jedhaniini loojii kana namichi abbaan loojii kana kukkuyyuudha gurraaleedha kukkuyyuun Oromoon teenyatuun itti dubbatanii namni kun nama akkanaa waan tokko waan qabdu mana kan kee kana meeshaa waliin mana tokko nuuf kannuu dandeessa jennaan namichi kun sireedhaa bilaangeetiidha waan cufanaa kanne yeroo inni naa kannu ijoolleen teenya takka jirti ijoollee Harargeeti Munaa Ahmad Alaadii jedhamti muceeyoon san amma Austraaliyaa deemtee na fakkaata amma Munaa Ahmad Alaadii kunillee dhuftee na agartee Oromiyaallee dhuftee na agartee Oromiyaa jennaan mucoo waraana turte takka isiillee na beekti turte duraan yeroo tokko gara mooraa miicataatitti wal agarree turre na yaadatte isiillee akkasitti namni dhufanii achitti waan godhanii na qubsiisanii Munaan tunfaan guruppii wahii tokko ijaartee Munaa Ahmad Alaadii kun guruppii wahii tokko ijaartee mana kana narraa kafaluu calqabde kiraa mana anaa fi ilmooti gatana narraa kafaluu calqabdee nyaataa fi dhugaatii fi waan hundumaa akkasumatti na dandahuu calqabanii jechuudha isaan odoo akkanaan jirru an 2000 kaniin achi dhaqe 2002 waggaa tokko akkana wayii waggaan fixu poolisni seeni halkan restoraantii san amma mana kana hunduma cabsaniiti seenanii Oromoo gubbaa kanaas bahanii anjala bakkiin anjiru lafa jala dhufanii cabsanii seenan amma mana kiyyalee qawwuma qabatanii cabsaniituma qawween keessa seenan yaanummaa wayyaanumaa dhufeen jeeqa jennaan anaaf intalatii xiqqoosanii dhufnaan
kuja dan kamu kotu dan wante wallale walumaan ta'e ciiseetiin jiraalkan naayin barii egara sa'a sagala akka biyya Afrikaa amma yeroo kana dhufanii seenanii nama kan hundumaa walitti qabanii fuudhanii ala kana waliin qabanii hoggaa nama kan hundumaa guuranii walitti qabanii kaachini naan jaan dura kaachini tun gattaa kaachini wame kaachini nama hundumaa gatteessisan wame kaachini naan jaan ani ammoo taa'uu hin danda'u beete lafti tullee lafarra qabbanaa an akka namaa taa'uu hin danda'u onna dhiba yoo wayirra taa'e malee taa'uu hin danda'u jeen taa'i jaan jeen taa'uu hin dandeessu jaan Oromoo amma poolisni kun natume akka badaana kun yeroo poolisni kun natumu ammiiluma kanaan dura qaba miidhaa saala kana saala kanin biyyaa godhadhee dhufeen qaba kan ooraan naa godhe tafsaalli biyya sanii muka yoo akka maletti yoodhaan mukuma keemikaalaa fi waan adda addaatiin walitti qaqqabame baay'ee waa buloona ta'e malee sibiilan qabu. An akka miila kana narru kunneef miiluma kanaan itti qaba. Harka lamaan labba'u akka na caccabsanii miila kana daaraa godhamu. Amma miilli addaan hin buune fuudhanii makiinaa gubbaarratti ilaa waan tuutiri jedhanii makiinaa gommaa gubbaarratti guddaa na darban. Amma miilli sun dhashi jedhe jechuudha addaan tatarsa'ee achi booda mana hidhaa sanitti naan kutanii Oromoota hundumaa kutaniini achitti gaa nu hidhanii jechuudha yeroo dheeraadhaaf achitti nu hidhanii baay'ee nu rakkisaa turanii namni akka maallaqa qabuun achii baha akka maallaqa qabuun namni kun achii baha ani maallaqa illee qabu kanuma keessa akka carraa ta'e warri UN ni dhufanii mandeetaniin qaba mandeeta illee manatti illee agarsiisee jennaan dandiidan mandeeta ni ciranii mandeeta kiyya ni ciranii amma Oromoon na odeeffatu yaalanii garuu baa namuuti yaanna baase kaan firaa fi yaadaa kaan faamilii fi yaadaa kaan hiriyaadhaaf irra yaadaa namni maallaqa hin qabne kun gaa rakkoodha kasa amma boodarra akkuma carraa ta'e rabbiin naa laaffisee namni wahiitis maallaqa narraa kafalee jedhan maallaqa biyya sanii gara 20 kuma 40 wahii namni wahii narraa kafalee jedhan akkasiin egaa wariin sanis kaffalamee namichi protection kan UN'tis dhufee yeroo UN'chi dhufu san itti himan ala nama kana nama miilan qabne ka ilmoo qabu mana hidhaa kana keessa akka malee tumamee as keessa jira jedhanii jennaan namichi kun mee nama san dhiheessaa jee waame poolisni seenee na barbaadanii na dhoysaniyyuu bakka biraa mana fincaanii wahii tokko keessa nageessa anaaf ilmoo jallee na dhoysanii warri maallaqaaf suuta na gurguruuf warri mootummaa suuta na gurguruuf jedhanii na dhoysana amma booda fiddan malee jee warri protection ala jira fiddan malee jedhanii dhiibbaa meeqa godhanii booda akka carraa na baasanii jechuun ganna baasanii tanaa jedhanii itti na agarsiisan eeyyee tana jennaan gabbaasaa jedhanii keessaa na baasanii galee jechuudha yeroo nan galu miilli kiyya gaamma duruu kan mukaati daaraa ta'ee wuufa amma kana namni tokko kan ollaa sangalu warra biyya teenyaa tokko jira warra ganda keenyaati warra dhummuugaati faamilii takkaa jira faamilii waliin jiraannaa akka malee na quba qabaatanii waliin nyaannaa waliin dhuynaa amma namni tokko dhufee barakkana taatee laliseeni miillillee irraa caccabee baay'ee rakkoo qabdii jedhanii gurbaa tokkotti himan gurbaan san barsiisaa wahiiti nama kofaleeti amma gurbaan baay'ee namaaf yaadu tokko baay'ee namaaf garaa namaa laafa baay'ee dhufee na laalee kuma booha gurbaanii nama maatiillee qabu deemeeti garasuu tufaadhaa kaamma yeroo san miseensa dhaaba yeroo san Eertiraa deema Asmaraa deeman yeroo san isaa barattoota yeroo san dhufanii Asmaraa deemuuf deeman dirree qabsu amma fide garasuu kana faa fidee dhufee garasuun kun dhufee san duran beeku iyyuu garasuu kana beeku dhufee na dubbisee garasuu tufaan jedhama kana miseensa dhaabaati deemuuf illee deema Asmaraan deema akkana rakkoo qabdaa jechuun dhagihee naan jedhe jennaanii eeyyeen jedheen miila kiyyallee in argisiisnellee miila san innillee laaluun feene baay'ee gaddanii jiranii ani bakkumaan taa'u malee ka'uullee hin danda'u baay'ee gaddee maal jedhe mee yoo rabbiin naa laaffise jedhe yoo rabbiin naa laaffise
websaayitii wahiitirraan kaayaanaan jedhe rakkoo kee kana maqaa kan kee guutuu waliin yoo waan biraallee dhabamu akka miilli kun faasi nama miila kana faasi gargaaru yoo kan jiraatu taate websaayitii wahii tokkorraan kaayaanaan jedhe. Garuu maybe chance maybe gargaarsa argattaa miila kana yookaan argattu promise siif hin seenu ammoo tiraalumaan godhaanaan jedhe. Okay hin jedhe ani serious ni dhakkadhaayuun seenan. Amma gurbaan kun fuudhee maxxansee deemuuf deema achiin booda waliin arginu natti hime. Kana maxxanseetiin deema waliin arginu akka carraa yoo rabbiin nu hambise malee jedhe deeme dhaammatee nagaan dhaame deeme. Inni maxxansee deemee jechuudha. Odoo xiqqoon dhaabbatanii san durallee reediyoo wayii tokkollee anallee reediyoo Jarmanii tokko afaan Amaaraatii na fakkatee reediyoo Jarmanii sallee na dubbisee ammallee saabaa ollee na dubbisee himee kana jedheen warri ammallee BOA afaan Oromoo Ameerikaa sanii na dubbisanii maaltu akkana nama miilan qabni maal jettee jaalannee gammadaa kana fakkaatee na dubbisanii. Amma gaa gurbaalleen achirra kaayee deemee jechuudha. Kana nuwoo argee gaafadhe beektaa nuwoo kan inni Naayiroobiitti argeetiin gaafadhe. Ani namaan natti fidee waan kana namumaatu natti fidee waan akkanaatu jira nama akkana ta'ee jira jedhanii fuudhanii na fidan malee an oduu sin dhageenye nama sagalee wayii hin dhaggeeffanne waan tokko hin dhaggeeffanne garuu namaatu natti hin dhufee waan kana barreessee namni wayii tolchee. Nattiin dhufe jennaan an ka'eetu maal rabbumaa ka'e sirbinaan jedhe sirba san baasee akkasitti sirbuu danda'ee naan jedhe maqaas kanuma kan kee guutuu keessatti naqee dirmachuu qabsaa'otaa godhee sirbee naan jedhe akkasiin gaa nuhoon sirbee jechuudha. Yeroo nuhoon sirbee sirba kana gadhiisu Oromoon naa bilbilan bakka adda addaati. Amma dhugaadha moo sirbuma walitti fidanii sirbamoo dhuguma namni akkanaa jiraa jedhaniiti namni wal gaafate jennaan odeessa harkannaan barni jirti nama akkanaati lalisee jedhamti jedhaniin jennaani akkasiin kaa Oromoo naa bilbiluu calqabanii jechuun naa bilbilanii maal taatee jedhanii na gaafatan baay'ee na gaafatan Oromoo Ameerikaa Kanaadaa ammallee Noorweeyillee ijoollee miseensota keenyaa jira Hussein Ahmad faa mucaa jennuun tokkoo fi sabboontuu faa jira. Na bilbilanii na dubbisanii jechuudha. Akkasiin egaa sababa sirba kana sirbattiin aniyyuu miila argadhee si jechuu barbaadeetti laliseen san anuma gaa laliseen nuwoo gobanaa sirbeef san anuma jechuudha. Dubbii miilaatiin gaa jajjabduudha. Gaa dubbii miilaatiin yoo tuqan bakar waareefaa sammuu keessa nama dhufaa. Kafaloo faatu sammuu keessa nama dhufaa gaa qabsaa'onni Oromoo hangan qabani warreen qabsoo bilisummaa Oromoo irratti miila dhabani mee akkamiin miilli keessa irraa cituu danda'e? Miila bitaati moo miila mirgaati? Oromoo kaera, Boranis kaera, Arero goro titi kaera. Igila dabera, sidu fatera, Gujinis kaera. Igila dabera, sidu fatera, Karayun kaera. Jimanis kaera, Imabaje far titi kaera. Igila dabera, sidu fatera, Shawanis kaera. Igila dabera, sidu fatera, Salalin kaera. Nakatera, alaga nuti gammadera. Igila dabera, sidu fatera, mani kaera. Igila dabera, sidu fatera, Oromoo kaera. Wallaga kaera, wale biar sisiti kaera. Igila dabera, sidu fatera, Amboris kaera. Igila dabera, sidu fatera, Ararti kaera. Wallonis kaera, wallo kamise siti kaera. Igila dabera, sidu fatera, matakal kaera. Igila dabera.
saba koromo manif kana tae me maluma sigone nitimi maluma sigone ajalu dabera situ fatera yugu batera ajalu dabera situ fatera samni gubatera ilunis kaera ilu pavora ziti kaera ajalu dabera situ fatera ambonis kaera ajalu dabera situ fatera wadison kaera shawanis kaera chatula masiti kaera ajalu dabera situ fatera yugu batera ajalu dabera situ fatera samni gubatera ajalu dabera situ fatera shawanis kaera ajalu dabera situ fatera